Hireko kanunda oli fayyisa lubuko kali utuma jirenya koti Yesus tabakoti Hireko kanunda oli fayyisa lubuko kali utuma jirenya koti Yesus tabakoti Cubuko kanaralite ega gol kullu nabite barukira sarada nabdute ananjirada hireko kanunda oli fayyisa lubuko kali utuma jirenya koti Yesus tabakoti Belau senggadisisu yon kofe siwamunisu senaku situ ciciro daoko situ nabjira hireko kanunda oli fayyisa lubuko kali utuma jirenya koti Yesus tabakoti Sicinde biyo dubati kanaga biar kekiti limti dukena cehi sagale kena boji hireko kanunda oli fayyisa lubuko kali utuma jirenya koti Yesus tabakoti Gammachuun darajaalu rakkoo kootiin siin madaalu abdii fagoodhaan ga'u si waamee alilla yaa'u hireekoo kanunda oli fayyisa lubuko kali
fayyisaa lubbuu koo qaalii guutummaa jireenya kootiif Yesuus abbaa kooti hiree koo kan hundaa ooli fayyisaa lubbuu koo qaalii guutummaa jireenya kootiif Yesuus abbaa kooti. Cubbuu koo kan narraa dhiqxee eega qulqulluun na bittee barruu kee irraa soraadha naaf duutee annaan jiraadha hiree koo kan hundaa ooli fayyisaa lubbuu koo qaalii guutummaa jireenya kootiif Yesuus abbaa kooti. Beela'uun sin gaddisiisu yoon koofee si waamunnisu seenaa koo situ jijjiiru da'oo koo situ naaf jira hiree koo kan hundaa ooli fayyisaa lubbuu koo qaalii guutummaa jireenya kootiif Yesuus abbaa kooti. Sichiin deebi'uu duubatti kan nagaa biyya harka keeti limtii dukkanaa jahii sagalee kennaa booji'ee hiree koo kan hundaa ooli fayyisaa lubbuu koo qaalii guutummaa jireenya kootiif Yesuus abbaa kooti. Gammachuun darra jaalu rakkoo kootiin siin madaalu abdii fagoodhaan ga'u si waamee anillee yaa'u hiree koo kan hundaa ooli fayyisaa lubbuu koo qaalii guutummaa jireenya kootiif Yesuus abbaa